this. Listen to that applause. Kubbaa miilaa keessatti milkii taphataan kamuu hawwu hunda argatee jira. Waancaa addunyaatti hamma Champions League Awurooppaa liigii biyya keessaatti hanga waancaa kilaboota addunyaatti taphataa waancaan faayame. Jabana isaatti taphataa cimaa kubbaa miilaa sarartisaati. Taphataan kun dandeettii ittisaa, hoggansa, dandeettii kubbaa qilleensa irraa to'achuu fi saffisa isaatiin beekama. Lammiin France Rafael Javier Varane taphataan sarartisaa Manchester United Varane xumura bara dorgommii kanaatti koontiraan isaanii dhumata. Innis kilabicha gadhiisee baha. Qophiin keenya irraa taphataa kanarratti xiyyeeffata. This man is a proven winner time and time again. Well, the simple stat is he's played in 14 finals and won 14 finals. So taphataan sarartisa gidduu lammii France umrii 31 Rafael Varane bara 2021 yeroo Ole Gunnar Solskjaer leenjisaa Manchester United ture gatii jijjiirraa paawundii miiliyoona 34 kilaba waggoota 10 oliif seenaa hedduu keessatti dalagee Real Madridiin gara Manchester United dhufe. Taphoota 93 irratti Manchester United kan taphate Rafael Varane dhibee fi miidhamaan taphoota 40 irratti hirmaanne. Bara 2023 waancaa Carabao Manchester United waliin argateen alatti hin milkoofne. Manchester United akka gareetti gaarii ta'uu dhabuu fi miidhamaan ga'umsa Real Madrid keessatti ittiin beeknu mul'isuuf rakkateera. Torbee darbee ergaa dabarseen waggaa muraasaaf kilaba kana waliin yeroo gaarii dabarsee jira. Hidhannoo kilabichaa hidhachuun waan addaati. Amma gara qormaata itti aanutti darbuun filadhe jedhe. Rafael Varane bara 1993 France magaalaa Lille keessatti dhalate. Kubbaa miilaa taphachuu waggaa 7 eegale. Turtiin garee guddattootaa gaarii waan tureef waggaa lama booda kilaba Leensitti makame. Varane bara 2008 hiriyoota isaa Torgan Hazard fi Geoffrey Kondogbia waliin garee Lens umrii 16 gadi keessatti shaampiyoonii ta'an. Ammas waggaa lama booda bara dorgommii 2011 kontiraata profeeshinaalaa mallatteessuun garee jalqabaa Leensiif taphachuu eegale. Rafael Varane guddinni isaa saffisa waan tureef Leensi keessa waggaa lama qofa dabarse. Achi ija garee guddaa addunyaa kanaa Real Madrid keessa seene. bara 2011 gara kilaba warra Los Blancos Real Madrid imale. Madrid keessatti waggoota 10 yeroo milkii dabarse. Waancaa kubbaa miilaa keessatti kennamu hunda isaatu duguggee fudhateera. Akka gara Madrid deemuuf gumaachi taphataa biyya isaa Zinedine Zidane olaanaa akka ta'e himama. Kontiraan Leensi waliin qabu hamma bara 2015 isa tursiisa ture. Sana diigee garas imale. Madrid keessatti waggaa 10 taphateera. Dandeettii isaan taphattoota sarartisaa ciccimoo addunyaan kun irratti keessaa tokko ta'uu danda'eera. Real Madrid keessatti waancaa La Liga Spain 3, waancaa Champions League Awurooppaa 4, Copa del Rey Spain 1, waancaa mo'amtoota Awurooppaa 3, waancaa mo'amtoota Spain 2 fi waancaa kilaboota addunyaa 4 argateera. Walumaa galatti waancaa 18 Real Madrid keessatti milkeeffateera. Rafael Varane biyya isaa France umrii 18 gadi 20 fi 21 amma garee jalqabaatti taphatee jira. Garee biyyaalessaaf bara 2012 irraa eegalee taphachuu eegale. Waancaa Awurooppaa bara 2016 sababa miidhamaatiin garichaan ala ture. Waancaa addunyaa bara 2018 Raashiyaan qopheessite irratti tokkoon daqiiqaa hiriiree taphateera. Varane hiriyoota isaa waliin ta'uun biyya isaa France shaampiyoonii taasise. Bara sana seenaa taphataa France waancaa Champions League fi addunyaa bara tokkotti argatee qooddate. Isaan dura Christian Karembun bara 1998, Roberto Carlos 2002 akkasumas Sami Khedira bara 2014 bara tokkotti waancaa Champions League Awurooppaa fi addunyaa argatuun seenaa wal fakkaataa qabu ture. Waancaa addunyaa bara 2022 irrattis biyya isaa France waliin xumuraaf ga'uun Argentina mo'amuun ni yaadatama. Varane fulbaana bara 2023 garee biyyaalessaa taphachuurraa soorama bahe. Manchester United keessatti erga ji'a eeblaa tapha Chelsea mo'aman irratti hiriiree booda sababa miidhamaatiin garicha hin tajaajille. Tapha waancaa FA Manchester City waliin qaban irratti hirmaachuun kilabichaan gargar baafee gama. Kilabiin isaa Manchester United bakka deemetti milkaa'e jechuun geggeessee jira. Innis barri kun bara dorgommii rakkisaa ta'u
ta'us gara fuulduraatti yaada gaarii qaba jechuun dubbate. Isin deeggartoota Manchester United waggoota muraasaas ture yeroo gaarii dabarse kilabii guddaa fi deeggartoota akkanaa qabu kanaaf taphachuu fi hidhannoo sana uffachuun anaaf kabaja guddaadha jechuun kabajaa fi jaalala kilabichaaf qabu ibsate. Varaan dabaluun abbootiin qabeenyaa haaraa Manchester United karoora ifaa fi tarsiimoo guddaa qabatanii dhufaa jiru jedhe. Rafael Varaan Manchester United erga bahee booda eessa qubata ka jedhu irratti waan dubbate hin qabu. Lamaa fi 23-24 kaadhimamtoota sadii ifoomsee Phil Foden kaadhimameera gool taphoota 51 goolii 25 galchuudhaan kubbaa goolii galan 14 yeroo isaatiif mijeessii kenne Erling Haaland innis kan inni kaadhimamee taphataan kun sarara fuulduratti goolii injifannoo Manchester Cityidhaaf galchaati kan jiru taphoota dorgommii hundaanuu taphoota 43 goolii 38 yoo galchuu kubbaa goolii galan 5 yeroo isaatiif mijeessii kan kenne taphataan biraa sadaffaa kaadhimame immoo Rodrigoodha taphataa sarara gidduu Manchester City taphoota 48 goolii 8 galchuudhaan kubbaa goolii galan 14 yeroo isaatiif mijeessii kennuudhaan taphattoonni kunneen sadan Foden, Haaland fi Rodrigoon taphataa cimaa Manchester City bara dorgommii 2023-24 kan isaan kaadhimaman Manchester City wal qabatee goleegaan kilabichaa Ederson Moraes sababa miidhama ijaatiin taphoota murteessoo lama akka hin taphanne BBC Sport kan gabaasee Premier League England West Ham United waliin dilbata dhufu tapha xumuraa Manchester City kan taphatu ni taa'e England immoo tapha xumuraatiin Wembleytti Manchester United waliin City kan taphatu ni ta'a. Taphoonni kunneen lachanuu Ederson Moraes jala akka taruudha kan himame bakka isaa immoo Ortegaan bu'uudhaan